إساق زينو وتعمل وكم قوة شباب منو جالك إلا بجرى على فاتيتي أما لا تكفتو على فاتو فنمتي وانو فين هذه فاتي بس كفارة عندك يجي سامبو يتت ماله بكبرات أرسل ركفلا لي بس نامه كان فوديكا فوداكات فاتين فوتوني أنتين فوتوات لما سالي أصلي نيني أرسل لما يفتوني أصلي لما يفت ما نرجعك اسمه أصلي فودة يو أصلي سي فودة أني ما استطبع سيني برشقو سي فمبيتان بكجيرو عالم الدنيا ما أصلي ما استطبع بتون دوسين جراني تمام ما استطبع لكان كده لكان جرو رمزة فيديو شفت رمزة فيديو شفت جلد سفار كدين شو توقف فكاتا هذا فاتي والله نسبة فكات مريضة مجان amma qoyani kana dhibe kontraata amma fakkeenya warri taphattoonni gara jimma abbaa jifaar deeman kunniin taphatanii tumaan galammoo guutumaan guututti kilabii jimmaatitti makamanii dacha'uu hin dandeenye mee namoonni keessaa dacha'uu qaban tarkaanfii irra fudhannu eenyu fa'aa lafa nuu kaa'e hin dachaafna rakkoon qabu. Tokkochuun dacha'u ka dirtanii iyyuu deemuuf teettanii. Jaartiin qabni abaarsa qaba. Seerri kontiraataa akkasii miti amma taphattoonni kilaba biraa taphatan kuni gaafa taphni biyyaa jiru dhaqanii biyya ofiitti taphatan laayika akkuma Saayidoo Maneef Maamad Saalaa faanti biyya dhaqxee biyya taphatoo kan Ingiliz taphatu kun argiteemi lamaanuu taphatan jechuun biyya ofiitti leefin taphatanii kilaba leefin taphatan nuti amma kilaba Jimmaa Abbaa Jifaar keessa ta'u nu gaafa taphni biyyaa jiru dhaqnee biyya keenyallee taphannee mataa ol qabna. Mada tapha. Isin barbaada goolii galcha keessa idoo. Striker ada. Anjir never order. Diri arsida ta shamaran jimma fuute hundi shamaran arsiti halala jadi barani. Akas. La ma fi halal ya habibti. Hai. Halala. Lagi Arafat tokko farat nama gabbaru ismaal fi hojjette tokko faa wanni dhiira keenya balleessee nama akkasii kana. No sani miti usmii akkam jedhi dhageeffadhu maaliif jette naan hin jettu tokko faa gaafa sartifikeetii kenninee fi geggeessinu eebbifnee jechuudha shaantaa isaanii waan qabnu siinqee hunda guduunfinee fi sartifikeetii nutu kennaaf. Argitee? Kamaa jedhu sartifikeetiin sun. Sartifikeetii nutu sanaxalchiisaa jechuudha argitanii nutu sanaxalchiisaa. already tabalte shaalku dhageeffadhu sartifikeetii nutu kennaaf jechuudha argitanii sartifikeetii ready jimmaa fuudhe maalan afaanii qabatteen dubbattu ati itootu jirtu asliin fuudhe itootu jirtu iluun fuuchuu deemaara sigalee kanaafuu jennaan nututti kenne halaala keenya jettani bakka iddoo nyaatame rakkoonni ta'e ka'umsi jara tanaa eessa reedii ka'umsi isaa eessa abudii reersii kan keenya boo kana amma Arafat dhageeffadhu mee ayyee qoy reedii nyaatanii jirtan aslillee nyaatanii geggeessitan. Ilu kana maali kichumaa galaafatan iluun illee intala arsii jechuudha fuudhee ijoollee lamarraa argateetini amma jimmaan lammeeffatee jechuudha dhiirateen jechuudha majammara jechuudha humna jaraa ganama anniisaa jaraa ganama yaaltan akkaasiga eenyaa numi ballaanji maannim ay balaam maannim Arrasi kecele Arafat. Amari pati. Yel sana kam siga jette. Bakka kana jetti wallahi. Shamaran arsisi dana. Shamaran arsisi dana. Fajari network masih kawan Ramadan wifi gunne. Ani wifi fayyadamu wifi ni dalagu silki koorati daataadha. Screenshot godhachuu talaadhii sidisee wifi nakkan ol butee deebisee qabu. Alabaa fixachuun kaan hereen galtooti. Jordan taateerti. Hey, namshara jimna maraate moo?
Faatee aduma haadha faatee qoleen cabsanii sila. Hanga jedhati Dubaay dhattee maalii waan gurgurin? Maal? Maal gurguru? Maal gurgura maala Dubaayitti? Barbaree dhugaatii Shiroo qoccoo fa'ii gurguru raafuu fa'ii gurguru. mullaajii homaa kan hin jedhu. Namni Joordaanitti yoo hammate Dubaay deemee naggaadhee ta'e abar. Yaasi siin tokko iyyuu si ganneen Dubaay naxxee ishiitii gurguraatti baahu maashaallah maashaallah. Ati yoo yoom deemte akka Joordaanitti feemasiidha warama Dubaay deemte. Obboleetti Habiibaa waan guddaa nutti himarti jennee eenaa nuti. Warabi. Ani sandeema ani Faransaay deemuu fani asli wallahi na gargaara ashii Oromoon kutaan kudha tokko gadi baatee waan gochuu qabdi makiinaa naa bitaa fa'i. Habiibti maal goota warri Makiinaa naa bitaa asumatti. Faransaayitu gara Ameerikaa baqataa jira. Ameerikaa miti an Jarmanii deemuu barbaada yoo Jarmanii deemuu hin taane immoo biyya galee diraayivarii ta'uu barbaada makiinaa naa bitaa. Yookiin an jechuudha. Yookiin kadhadhu yookiin geemii isaa kan qaxaroon qabadhu qoyan inni an feemasii miti isaa. Kadhadhu. Asli ammaanni Rakkinna feemasni kadhatti bar. Waan hin kennu. Maaliif boozu billahi mushtaana jiru. An fayyaa qaba bar. Fajri dhageeffadhu. Riifarii si barreessanii jiranii ati gara Faransaan gargaarra. No achi geettee laallamta jedhanii namoonni barraa'e. Riifarii maa dhukkubsadhee na qaara seetamu Faransaayeen koo ani koo lakkiminaa adallam. Biyya Joordaan kanarraan barreeffamu jedhan. No achi geettee adda baafama jedhanii. Taphachiistanii asliidhaaf hidhuudhaaf gadaa dhafaadha hundi keessan. Geemina taphachiistu amma qaxaroon qabadha. Kajar mansan itti Geemii qabadhu. Kajar man itti Geemina taphachiistanii dhangala biyyattiin gala silaa. maal goota biyya Geemii qabadhu. Abboona Bakka qarqaaraan hojii turkii mataa deemuu kootii shunkurtii banadha. Asli Joordaaniin keessa maaliin godha? Shunkurtiin nagadamin turkii keessa shunkurtiin nagadamu. gargaarsi heddummaa seenillee gabbara haadha faateen irraa cufa. Gaafa geemii aslii san geemii ganniisan. Ganniitti leenca takkaa fi wannoo argadha jette ulutaalte gammadde ajaa'ibaatiin moone jette. Kotta gastii seenaa jette bashannanaa inni sirbinaa kotta jette. Uummanni asii ka'ee seenee gastii hayi. Kana ammoo hin qabdu bar. Waan kana olitti immoo qabda malee akkamitti kana ammoo gammachuu keessa balleessan. ola seenanii gastiitti seenanii yaada keessa balleessinaa muyyattiin kana uffaataa jirtu sitti. An dhageeffadha waa takka miidhaaf. Girrisaan koomentii gammachuu isii gandatti harkaa deebi. Dhageeffadhu. Ijoolleen biyya Arabaa jechuudha. Ijoolleen biyya Arabaa shamarran keessattuu shamarras ta'ee dhiirri baay'eeyyoon taphatu. Yoo lolaan qabaatiin tapha jettanii itti seenaa. Bilaashatti yoo irra dhuftanii bootanii Rakkannee bara. namni takka asirra dhuftee naani Yaa abiitti. usme lolaan maal godha inshaalla lolaan leenca sadii yaala fidee dhufaa fayyaa qabda amma iluu yoo jechuudha nama geemii taphachiise leenca sadii bichaa fidee dhufee leenca sadiin san ol darbaa. Tirippilii irra yoo ta'e kuma Nama hiriyoota illee irratti nima jira garuu lolaa jabaa yoo qabaatte dhageeffadhu. Maa amma fakkeenyaaf kan maan deengadda lole sunuu bareeda miti maa bareeda lole bara. No laale ka surree darbee jechuudha surree darbee paantii bichaan dhaabbatee waa darbu yoo ta'e rakkoo hin qabu. Otama otaafaa abdattee. Haadha faatee lolaan tokko kan miira keessa galee biyuun godhu jira akkuma edenu gootan saniiti. Lolaa qopheeffattu waan bareeda. Habibi amma laale lolaan silaa lolaan silaa tokko. Wallahi asliin osoo lolaa ta'e sirriitti ta'a. Asliin wallahi Asli miti dhageeffadhu. Qoodhaa asli miti. Lolaa osoo ta'e namni sirriitti itti fixu anamma. anamma asliin osoo Ameerikaa jiraateetiin achirraa kan waa kennu ta'e qaban malaan asitti dhaqee guyyaa takka nagan gaafanne kana inshaalla keessan sa'a 24 dawwal. Akkasii miti haadha faate Oromoon amma adda dadhabdeerti beerbeeresabiidhaan beerbeeresabitti iyyadha afaan Amaariffaati. Akkasitti taphadha.
Beeresamitti kamitti yennaree Joon Daaneel yoo ta'e mana daagalchan hin irra. Joon Daaneel yoo ta'e xiyyaara keessa bu'uu deemana hidhaa. Wanta sammaan jirtu. Xiyyaara keessa bu'uu dide ta'uufiitiif hidhoon Joon Daaneel. Bayee jira bara maydhaam sa'aatii damee afuridhamee fe. Bayee jira. Osoo Oromoo taate yoo kana meeshaa isaa irratti haayilaandii fannisan. Maal jechuudha akkamitti baafama mana gaadha kabiyyee. Innoo hin baane. Bayee jira bayee. Asliif osoo taate soddaadha jedhanii illee dhiisanii meeshaa irratti haayilaandii fannisan. Bar warra soddaa kan akka malee miidhayyuu abii qabeenyaan bara. Maal agarree jawaari ma waan soddaa jedhanii. Xiyyaara osoo inni aangoo qabatin dura yaabbatee maal godha faara agarree xiyyaara dhaqeen bu'u jedhu. Abiyyi warqaan qabellee warra Tigiree kana affeela malee warra Amaaranii kana hagana baraame. Chiikota faranjiin haadhaame. Anillee barge yeroo awwala biyya kana dhufe waan Joon Daaneel geessan argee ture. Baabura seenee hin bu'u jedhee orma kana qabanii ganna darban. Dhiirummaan Oromoodha maa jala kana. Akkasanii amma bu'uun waan Joonii jeen achuma turte. Ganama Kumpaatii meeqa adafaa teeraa limee kuni? Waa takka irra hin jiranii barmee itti qabi kaameraa deebisi. Laa kagaraa kumpaatii meeqa dabar wanno? Garaa kanatu nyaatee bar waa hunda. Jala kana alqallatti. Eedaalutti biyya faranjiitii borcii ni baafti waa biyya arabaa bichaa miti. Odaa horii horsiistaa qoyati biyya sanitti. Assalamu alaikum. Come on, I think Brighton will win. Diyaasboora dawwalee qayaamii irraa kaasuu qaba dirqama. Anallee dawwalanii jiran qofaan. Lolaa dawwale leeveliin meeqa adhafaate? Kurmaatilee leeveli ilaaluu eegalte musaa. Doktor amma fa'aati faatee na barsiiftee nama leeveliin 36 jiru waggaa inni dura gassee gubbaarraan bararaa dhuferraa maqaa isaarra qaqqabi faarsinaan jirti. Anduraa leevelii kana jechuun beekulaa lakkoofsa amma bakka kiyyaa kun 8 takka faate mul'atu kana xiqqoo gurraachumee lafa qabu qabde jettee na gorsite. Karaa bareedaa tikeetti. Bade doktoraas itti dawwalan. Fajiri. Ummata ngaa dholloftan. Haadha faatee lolaa turre dawwalee luugaa hunoo lolaa nanjuu kana. Usmee fi haati faatee walitti dawwaltee keessa teette. Isaan lamaanii walitti dawwale dhugaa. Usmeen kun haadha faatee maana jala jaalata ayyoon du'ellee onnee shamara arsii keessa naawwaalaa jeetiin jira duulli arsii biratti haatu. Usmee maan nagaa haasilaan osoo achiin haasa'een geeffatiin kana sinna dawwaltu. Lamaan rakkoo qabare. Ati keessaa baasi gara nu gubataa asirratti qooyi ati xiqqishuma si. Wallaahi miisaan jiraan nafaana fiigee na dawwalaa bara. Waan ofii edaa usmiyyeen si jaalata. Na fedhaa bar. Eeba. Ana immoo kana dhibee bar gurbattii caafii meeshaa kiyyaa fakkaattu tun amma haadha faatee biraa maal gooti? Usmiyyeen. Hello. Hello.
يتدول ايه لو هو ميوت قرأ ميت قول لي جيني Ati Fatih mana dawalte tadi muiti kawat manjat tiba. Ati muiti kawat tara muiti kawat nak apa sih? ميوتي أدا إسان نركب يا أدا ميوتي كبر udah sinanyi lah ber مال ولين جتن mama udah ngijin nih harta miliknya فقر كامل لا Akan masih asya wadani ati mas tadi tiba zaman tu ati musabik ya. برا كمال اسمي ياتي ما نجرت جارة تبنا Ati fate sobde lola na tidak wala jere benu bana kotu nanjet yo jarti mana jiran aku tuntun mana goti bulti na di dia yo jarti mana jiran nih bar usme mal beta rakon asli odo inshallah ga fedelle oso tay higuam ne oso wam fedelle tay inshallah wogga shan tamalle di ramale jirade asli ni hanga titti fidde kan itu tuh fin kaya fudhachuu barbaadu silaasima tu kadhateeni hoonyaan jedhetti kennu Akkasuma doktor abar amma tokko fara geeffadhati. Yaala garagaraatiif bira deemtetti nageenya keetti sila qaama kee kana laalchisuun bareedaadha bara. farmasi wai banachuu barbaada amma ta ulfa qofa dubartiin itti furaatu dhugaanu. Kaayiroo kana keessatti ulfaa'u sila maa ol hin baane doktor akka biyya biraa kan hin baane yeroo baay'ee. warri kaayiroo ta'uu nyaata lubbu doktora jira isaanii tulfoit doktora Akka abbaa giddisamoo. Isa wara qofa dawaa shamarranii qofa gurgura. kan ga borana sila siyaso dise barumsa seeni Also harka jettee barataa jira uummanni barumsa ta'e. ri gede ko Garuu qooyi amma asli sanii miti hanka jedhu. Haati faateetu yama tokko tokkollee buna dhaabdee si waamtu amma yeroo jaartiin daa'ima tabsiisuu fa'aa gabbaatillee. Mana isiituun beeku. ni bar benne bar rakko asli atin benne bar usme asli wa ofi gaafachuun jaalatu silaasitu gaafataa fi malee isin hin jenne Seena. Gara laafummaa qaba. no doktorri sila eegaan na dhafaatee nin jaaladhe jeeti qorraa saaloo eegale obboleessa seeni kee Dubbachuun danda'ama carraa namaaf kennitan yeroo jettan. Hin danda'ama dubbadhu. Eenyuun sun? dubbadhu Iluu kogola qabu kana galchite wallaahi yaaboo hedduu takkaan gammade. Urgaan dadhabdee tiktooko banadhee adda argee doktor aslii kana yaaboo hedduun jaaladha wallaahi. Doktor. Taree nu jenne geette bakka kun. Wallaahi jechuudha. Tiktookii banadhee inumaan soqa guyyaa takka silaati nama seesistu nama jalatti illee si argachuu hin dandeenye yaaboo. Dubbadhu hin dhagaya. Maal jette sareetii hin dhageenye dhiifama sagalee qaqqabi. Seenamee sagalee qaqqabi wantu nu jaalate. Jechuun wallaahi ani akka namattiin si jaaladha garuu tama obbolummaallee ani walumaa galatti baga nuuf dhalattee baga nuuf jiraattee siin galashi baay'een si jaaladha. Rabbi si haa jaalatu rabbi si haa jaalatu seeni. Omaa rakkoo qabu waan seenaa maqaa waamnu obbolummaatti hin jijjiirin rakkoo miti tafee ta'u na jaalatu. No, dhugumaanuu jechuun ani si beekaa ijoollee biyyaati garuu ati hin beektu garuu ijaanillee si arguu baadhu. Biyya kenna.
Iddoon si jaaladhaa siin kabajaa nuuf jiraadhu. Ati dhuguma gootuma ishii baguma nuuf jiraatte baga nuuf dhalatte. Biyya keenya amma ijoolleen as keessa jiru kun hundi isaa ijoollee baaleetti kun utuun jimmaa tuuwwan haati faaxee baalee u'uun baalee iluun baalee usmiyyeen baalee kophaa ta'e bar nama fuula biyyaa dhabee akkatti namni hundi na arrabsa. Eessaati? Faaxee baalee. Kofalee baalee waluma ollaa dhiisi waame ma jidduu jira waame qarree. Dhugaa rabbii bakka adda nu jalaa taatee mi'aan arsii bahaati. Kana jedhaa bara arsii bahaa naannoo kam? Gandummaa kana keessaa sima jaaladha. Asirraa ijoollee hundaa'u ni jaaladha. Hundi keessanuu nu jiraadha garuu. Gandaa wal ijaarree qabsoofna jedhee nama gandaa barbaadee dhabee bara.